Macaafa Ermiyaas raajichaa 51 lakkoobsaa 46 qofa dubbifnee kakuu haaraa keessaa immoo Efesoon boqonnaa 5 lakkoobsa 15 kaasee 17 dubbisna. Jalqaba garuu akkuma ofaa kana keessaatti Ermiyaas raajicha 51 lakkoobsa 46 qofa wal duukaa dubbifna. Kazeedha maqaa Yesuus dubbisa. Barana oduu tokko dhageessu bara egerees immoo oduu biraa hin dhageessu. Egaa jallinni biyya irratti hojjetamu isaa warri biyya bulchanis humna wal irratti ka'uu isaanii oduu yommuu dhageessan hin nayinaa hin sodaatiinaas. Ameen. Efesoon aqnu ariifanne yaa gara warra Efesoon itti ergame boqonnaa 5 lakkoobsa 5 kaasee amma 17tti. Kazeedhaan dubbisa maqaa Yesuusiin. Efesoon 5 15 kaasee 17tti. Egaa attamitti akka deddeebitan haleelaa ilaalladhaa akka warra ogeessotaatti malee akka warra ogeessota hin ta'in ittiin jiraatina. Guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif yeroo isiniif kenname utuu hin dabarsinitti hojjedhaa. Kanaaf jaalalli gooftaa maal akka ta'e hubadhaa malee wallaalota hin ta'inaa. Ammuu tasgabbaa'in akkasiin barattan nan barbaada. Guyyaa har'aa mata dureen isinii kenna. Qabiyyee kaleessaa wajjin wal qabsiisee simbiraan ga'uudhaa fi humnattiin bara mootu qabaadhu waan jedhuun isinitti dubbadha warri barreeffattan. Waa'ee baraaf sagalee Waaqayyoo keessaa kiristaanonni gaafa laallu barri lama biyya lafaa kanarratti jalqabee amma biyyi lafaa kun raawwatamutti barri lama akka jiru sagalee Waaqayyoo keessatti ragaa hin agarra. Abboota amantiitiinis ragaa kan nuu ba'ame dhaabbataatiinis barri lama akka inni jiru sagalee Waaqayyoo ragaa nuu ba'a yookaan iddoo lamatti qoodamee bara akkasii kan jedhu dhaabbata qulqulluu keessaan agarra. Achuma keessatti garuu haalota barootaaf lakkoofsi barootaa akka jiru immoo dubbii Waaqayyootti agarsiisa. Inni iyyuu maalidha gaafa jettanii Yoo'eel 2 lakkoofsa 28 gaafa dubbiftanii Yoo'eel raajii gaafa raaju bara booddeetti jedha. Bara isaa keessa jiru dhiisee bara isa giraa akka jiru dhiisee bara booddeetti jedha. Waaqayyo hafuura isaadha dargaggoota irratti ijoollee keessan irratti hafuura isaan dhangalaasa. Foon qabeessa hundumaa irratti jedha hafuura isaan dhangalaasa. Manguddoonni keessan abjootu dargaggoonni keessan immoo raajiin dubbatu bara booddeetti jedhee waa'ee bara isa keessa jiru malee barri kan biraan tokko dhufuudhaaf akka jiru waa'ee bara isa ofii isaa keessa jiru dhiisee isa gara fulduraa haasaa. Barichi bara akkamitti gaafa geettan kakuu haaraa keetti gaafa laaltanii wanta inni dubbate Yoo'eel bara isa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalatee bara haaraa isa jennee amma waamnu Yoo'eel raajiidhaan waggaa dheeraa dura taa'ee bara dhufuuf jiru bara haaraa tokko bara kakuu haaraa isa jenna amma jennee waamnu sana dhufuuf akka jiru waa'ee bara isa ammaa garas barri biraan dhufa akka jirudha Yoo'eel raajiidhaan dubbata. Walumaa galatti Yoo'eel gaafa inni jecha kana dubbatu dubbii qola of keessaa qabu caalaa dubbii qola irraa ka'e bal'aa waan ta'eedhaa fi bara Yoo'eel faagidaa akka turan bara kakuu moofaaf bara kakuu haaraa jedhamee barri lama amantootaaf hiika guddaa kan qabu akka dubbii Waaqayyootti yaada bal'aas kan of keessaa qabu barri kun jira. Bara kana gidduu garaagarummaan jiru maa inni gaafa gettan waa lama sinittaasa. Barri kakuu moofaaf barri kakuu haaraa macaafa qulqulluu keessatti iyyuu macaafa kakuu moofaaf macaafa kakuu haaraa jennee kan dubbannu jira. Inni maa inni gaafa gettanii ni kakuu moofaa keetti ta'e taateetoo gooftaan keenya Yesuus hin dhalatiin dura afaan raagotaan seerotaan kan caafame Museefaatiin isa too gooftaan keenya dhalatiin dura ta'ee ture. Inni bara kakuu moofaa jedhama. Erga gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalatee tajaajila Yohaannis cuuphaadhaa kaasee garuu amma har'aatti amma ilmi Waaqayyo Yesuus lammaffaa deebi'ee dhufutti barri kun bara kakuu haaraa jedhama. Walumaa galatti kiristaanni bara lama yaada isaa keessaa qabaachuu qaba. Bara kakuu moofaa bara kakuu haaraa. Barri kakuu moofaa Theologicalis gaafa laaltanii dhaabbata keettis hafuuraan gaafa laaltan gaaddidduu kakuu haaraa ture jechuun maa jechuudha. Gaaddidduu jechuun suuraa waa'ee waan sanaa garuu ibsuu kan danda'u qabatamaa kan hin ta'in tangible waan qabatamaa kan hin taane ibsituu fakkii ture kakuu moofaa. Kakuu haaraa keetti garuu ta'ee argineerra. Mee waan tokko isiniin jedha anaa bisi yeroo baay'ee nuun galu malee nuni warra abdachiisa bichaatoon ta'in warra abdii nyaatedha. Warra dhaga'ee bichaatoon ta'in warra ijaan argedha. Maaliif gaafa gettan sababiin isaayyuu wanti abboonni kakuu moofaa keettaa sa'a turan har'a bara keenya ta'eera ta'aa jira ta'uuf jira. Abba nama sibukkeen jedha waan abboonni kee dubbatanii jedhaane ta'eera ta'aa jira ta'uuf jira jedha.
waa'ee bara mo'achuu isinitti haasaa guyyaadha. Ergaa kutaa dubbii kootti yoon deebi'e Ermiyaas 51 lakkoobsi 46 waa tokko haasaa. Bara si'anaa'edha yookaan bara ammaa kana gadha oduu tokko dhageessu. Baratti aan immoo oduu kan biraa dhageessuudha. Biyyi lafaa kun immoo lolaaf oduu lolaa yeroo dhageessan wanti ta'u kun yeroo mootota irratti kaan isin jedha hin na'inaa hin sodaatinaa'edha. Waa'ee baraa gaafaasoo Ermiyaas raajii dubbachaa jiru kana keessatti mootonni biyya lafaa kanarraa akka isaan wal lolaan lolli baay'achuudhaaf akka jiru wanti gaariin akka hin jirre yoo Waaqayyoo alatti warri Waaqayyoon amanatan garuu sanatti yaada isaanii akka isaan hin laanne barri kana booddee bara ammaa dabalatee barri dhufaa jiru bara lolaa bara qolcolloo bara mootonni wal waraanaa waan ta'eedhaaf isin garuu jedhan karaa biraa keessaa baasee hin na'inaa hin sodaatinaa jechuudha. Maaliif kana jedha gaafa jettanii gooftaan baraa Waaqayyo jira waan ta'eef. An tokko afaanii baasee ameenaa jedhaatu. Gooftaan baraa jira moo jiru? Jira inni iyyuu eenyudha? Waaqayyoodha. Egaa na dhagaa Ermiyaas raajii kana kan dubbatu waa'ee warra booji'amanii boojuu keessa jiranii bor abdii Waaqayyo akkamii akka isaanii qabu. Wanti gadhee yoo ta'e iyyuu wanti gibbisiisaa yoo ta'e iyyuu lolli baay'ee yoo dhaga'ame iyyuu Waaqayyoo waan qabaniidhaaf abdii isaanii waan beekummaadhaan Ermiyaas hin na'inaa hin sodaatinaa. Bara keessatti wanti gaariin jira wanti amaanis jira. Barri waan lama baata. Warra Waaqayyoon beekan warra qabaa barichaa beekan warra Waaqayyoon amananii fi barri yeroo kamiyyuu gaariidha. Waaqayyoo warra amanatan warra Waaqayyoon beekan gaarii godhe Waaqayyoo gaarummaatiin gaggeessa. Warri Waaqayyoon hin beekne garuu eenyummaa Waaqayyoo aangoo Waaqayyooti kan hin hirkanne wanti gadheen bara keessa olollisaa oduunsaa beellisaa rakkinnisaa bara keessa waan jiruudhaaf namoota tokko bara keessatti wanta gaarii quunnama warra kaan immoo waa namaa quunnama. Dhagaartu walumaa galatti garuu barri waa lama baata. Tokko warra qabaa barichaa beekan warra tooftaa barichatti immoo an beekanii fi barri waan gaarii baata. Gaarii jechuun immoo gaarii suma namaa ta'uudha. Kan biraan immoo hamaa baata. Dhagaa otoo namoonni keessa maayikiitti qabee barri fuuldura kee gaarii moo hamaa akka ta'u barbaadatoon jedhee kun beekamaadha. Maal jettu? Gaarii otoo naa ta'ee jettu. Gaarii eenyuyyuu hin jibbu. Gaariin nama jibba malee. Dhagaa randee dhageecha amma eenyumtuu gaariin jibbu. Garuu maalidha? Gaariin nama jibba yeroo baay'ee. Gaariin barbaan gaariin nu baqata yeroo baay'ee. Warri baroota keessatti gaarii arganii gaarummaa Waaqayyootti jiraatan maa inni kan jedhu guyyaa kaleessa Efesoon boqonnaa 5 lakkoobsa 15 irratti waa'ee Phaawulos waldaa Efesooniif dubbachaa ture. Dhagaa egaa Ermiyaas maa jedhee bara tokko oduu wayii dhageessu bara kan itti aanusi oduu wayii dhageessu wansi dhageessan immoo gaarii miti oduu lolaati waca waan garagaraati mootota wal lola wanti dhaga'amu yaa sabaa dhagaa wanta gaarii miti. Yoo waa'ee mootota raaguu dubbachuun na barbaachise mootonni baay'een har'ayyuu lolaaf qophaa'aa jiru ololaaf qophaa'aa jiru wal'aansoof qophaa'aa jiru. Ani garuu saba Waaqayyoo waa dhaga'eera. Maa inni hin na'inaa hin sodaatinaa Waaqayyoo isaan gararraa jira. An tokko harka mirga ol kaasee ameenaa gadiyyate. Raajii dubbataka. Raajii jechuun immoo haalotaa garas isa Waaqayyoo namatti himuu jechuudha. Barri waa lama baata. Waan tokko si yaadachiise. 2017 maalitti milkooftan? Maaltu immoo milkaa'uu dide? Maaliin milkooftan immoo waan itti milkooftan? Waan milkaa'uu dhabdan immoo maaliin milkaa'uu dhabdan? Waaqayyootu waan gaarii sii kennuu dide moo ofii keessanii wanta gaarii qabachuu wallaaltan? Barri humna mataasaa qaba. Tooftaa mataasaa qaba. Yaada mataasaa qaba. Sagantaa mataasaa qaba. Na dhagaa. Yoo ati irratti sagantaan baafatu ta'e yoo irratti tooftaa itti naqxu yoo ta'e yoo ofii keetii abiyyee wayii baattee naqxu yoo ta'e barri waa baay'ee baatee deema. Gaarii yoo ta'e iyyuu gaarummaa isaa keessa hamaa baay'ee baatee hamaan immoo silayyuu hamaadha. Amma barri dhufuunsaa gaariidha. Barri wal jijjiiruun gaariidha. Lakkoofsa dabaluun gaariidha. Garuu dhagaa abaa barichaan beennu taanaan humna ittiin baricha moonuun beennu taanaanii mo'amuu taana. Dadhabaa taana. Kufaa taana. Nama tokko bira gaadhi badheen darba.
har'a waaqayyo siidhachiise si baasa ganama kana ol kaasar kamirgaa hidhattee baata dhiiga garaanii warraan mo'amuu jechuun maal akka ta'e beektu mo'uu jechuun maal akka ta'e beektu fakkeenyaaf bara 2017 darbe kana nan ijaarradha jettee mana wayii yaadde ijaarratta yoo ta'e weel mo'atteet garuu hin ijaarranne yaadde malee yoo ta'e mo'amteetta baaciru gabaabaatti wanta gochuu yaadde ta'eera yoo ta'e mo'ataan hin taane yoo ta'e garuu mo'amaan maaliif ta'uu dide sagalee waaqayyoo keessa faaruu Ermiyaas gaafa dubbiftanii sadii lakkoofsa 33 irraa kaasara dubbisaa waaqayyo jedhamitti sagalee waaqayyoo nama dhiphisuutti nama rakkisuutti hin gammaduudha waaqayyo waan gaarii namaa kennuun barbaada bara keessatti ji'a keessatti waaqayyo nama eebbisuu namni akka ulfina argu namni akka waan hin qabne qabaatu dharraa waaqayyooti barbaacha waaqayyooti garuu maaliif dhaloonni yeroo baay'ee waan barbaadu waan gaarii hin argatu gaafa gettan humnattiin bara mo'atu hin qabu humnattiin bara mo'atu hin qabu bara mo'annu taanaan mo'amuun keenya dirqamadha na dhagaa bara mo'achuudhaaf namni jireenya isaa keessatti ajeefama dubbii waaqayyo bu'uureffatee waaqayyoon amanatee akkuma Ermiyaas jedhe na'uu sodaachuu dhiisuu qaba nam tokko ammaa akka nama buddeen dhiyaateefitti waggaatti dhiyaatee kana gammadee eeggachaa jira tokko immoo nahaa sodaachaa phereperamaa eeggachaa jira si eebbisu humna sirraa si hiikeera dhiiga garaanii warraa kabarka bitaa mirgaa si hiikeera dhiiga Yesuusiin nama tokko sheemitu qaba qaanii waggaa meeqa tagaagilta hojjetta waggaa 20 waggaa 30 waggaa meeqa hojjetaa mootummaa gaafa gettan waggaa 10 waggaa 3 waggaa 5 waggaa meeqa amma kana keessaa garuu homattuun jijjiiram homayyuu dhagarre waggaa meeqa nagade waggaa meeqa tagaagile waggaa meeqa waa godhe achuma lafa dhiita bara jijjiirama malee kan hin jijjiiramne baay'ee jira har'a garuu sin eebbisa hin jijjiiramta dhiiga garaanii warraa namoota kan jedhu si'a lama ameen aydaas dabale ameen dalagaa lafamma jirtan hojii amma hojjettan keessatti barri wal jijjiireera sinoo maal jijjiiramtan mo'attaniittu moo mo'amootaatan yoo mo'atan maalin mo'atan yoo mo'amtan immoo maalin mo'amtan humnattiin bara moonuu qabaachuun garuu dirqamadha darbe caalasa dhufaa jiru sakalee isaa qaalasa boriif humnattiin bara moonuu qabaachuun dirqama keenyadha egaa sagalee waaqayyoo keessaa gaafa laaltan wangeela Maatewos 24 lakkoofsa 3 qabdanii amma 14 itti gaafa dubbiftanii gooftaa keenya Yesuustu guyyaa tokko waa dubbate fakkeenya wayii moototatu yookaan achi namootatu waan baay'ee lafga gabara sana keessa dhagaa ijaarame mana qulqullummaa fa'aa ijaarame namoonni waa'ee mana qulqullummaa dhagaadhaan ijaarame waa'ee gamootiin baay'ee haasa'u bartoonni guyyaa tokko jedhan ilaa mana kana agartee manni kun dhagaadhaan ijaarame baay'ee bareedaadhaan Yesuus immoo akkas jedhe bara booddeetti jedhe manni kamiyyuu dhagaan dhagaarratti lafuun isaa yuun kufaa jedheen jecha kana gedhe ka'e booddee bartoonni booddee qobaatti waa gaafatan inni ati jettu kun yoom ta'a dhagaan dhagaarratti dhaabatee namni kun hin caccabanne jettu kun yoom ta'a jedheen Yesuus keessaa baahetti dubbate ilaa akeekkadhaa bara booddeetti jedha namoonni baay'een maqaa kootiin masiidha jechaan dhufu mootonni mootota irratti hin ka'u beelliin ta'a rakkinni baay'een ta'a yeroo akkasii garuu dhuma barichaa miti maa inni ree iniisuudha malee isin garuu maal ta'a of eeggadhaa jedha barri dura keessanii jedha Yesuus iyyuu mootonni wal lolu beelliin ta'a ayichi garagaraan ta'a rakkinni baay'een dhaga'ama namoonni baay'een karaa hafuudha ammoo ani masiidha jechaan dhufu maqaa koodhaan garuu yeroo sana jedha akeekkadhaati ilaalaa jedha wanti hundumtiyyuu gaarii fakkaateef gaarii akka hin taane waa'ee hafuuraa yoo isinitti hime namoonni baay'een ani raajiidha jedhu garuu raajii miti ani masiidha jedhu garuu masii miti waan isinitti hime akeekkadhaati ilaalaa yoo waan gadhee ta'e immoo mootonni baay'een wal lolu wanti hundumtiyyuu hin taane garuu jedha Yesuus nama dhumaatti cimee dhaabbate hin fayyaa bara fayyinaa siifaa ta'u dhiiga lechaan aska barka bitaa mirgaa bara fayyinaa siifaa ta'u dhiiga Yesuusin hamma dhumaatti maaliif jedha Yesuus hamma dhumaatti kan dhaabbate olola isaa argee waca isaa argee duukaa akka wacineedhaaf namni dhaabate maal ta'a hin fayyaa waaw mana namoonni baay'een keenyi waan bara keessaa haasofna malee hojii keenyan hojjetan beekuma 2013 addunyaa kanaaf seexanni hojii manaa guddaa kenniteetti waaqayyotti walii galeera bara 2013 amma xinnaan guddaa maalaasaa koronaa haasaa 2014 qaala'insa jireenyaa doolaarri dabaree maal ta'ee 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti maalaasof xaafiin ol ka'ee zayitiin ol ka'ee
malama kuda jao odudu aba etuba ekagira malama kuda torbao cala gira wasittimu rakkinni dabala jira dabala raqabini gagarani orra ol kasar kamirga nan dabala gadaya waaqayyo jeda arraka se barakamiyu gada namosi sagadaya askabar kamita amirga arraka be se ebsera barakamirrat buya kamirrat omna moicha sibada sera diga yesus nanto ko amen ayra fani base barri moate odiestituda odu jallatu nama barri moate haasatti buusa oduutti buusa maali beektu akka waa'ee koronaa akka waa'ee xaafii akka waa'ee waldaa akka waa'ee social mediyaa nama barri mo'ate sagal qabaa amalli isaa maal gaafa gettan dhugaadha haasaatti buusa waan kaleessaa haasaa guyyaa har'aa balleessa waan engaddaa haasaa guyyaa borii balleessa eenyurraa akka ta'een beeku irraa qabe waaqayyo afuura oduu waraaneera ameen jedhaafani baasa yaa nama simbukkee waa gaafadha bara darbe sana dhaani maal hojjette jettanii maatti milkoofte dhaani moo cal jettee dhufteedha ee warri milkooftan milkaa'ira kan jettan wantu siin taane as qabar kabitaan mirgaa har'aa qabee garuu akka abjuu si godheera milkaa'ii yeroo gabaabaatti milkaa'ii maqaa Yesuusiin maa jechuun naqee barri waan baatee deemuu qabaa mo'achuu qabdu Yesuus waa'ee bara sakaa dubbateedha egaa Efesoon boqonnaa 5 kutaa amma dubbifne dhagaa lakkoofsa 15 gaafa dubbiftan maayidha egaa'edha akkamitti akka deddeebitan haleelladhaati maal godhaa'edha ilaalaa'edha Yesuusi akeekkadhaa'edha Phaawulos immoo haleelaati maal godhaa ilaalaa'edha biyyoonni kun biyyoota gadhee waan ta'eef jedha biyyoota akkamii gaarii moo gadheedha maaliif gadhee ta'a gaafa gettan addunyaan kun addunyaa baduuf deemtudha addunyaa dhumuudhaaf deemtudha waan tokko sirriitti haasoo dubbisa galee waaqarraa badhee addunyaan kuni addunyaa seexanaa seeratamudha mootii isaa amma bulchaa jira achuma keessa garuu bulchiinsi waaqayyoo jira Efesoon 6:10 qarbisa warra bantiiwwan waaqa seeratan jedha warra mootummaa dukkanaa lafa kana bushan ergamaa saamaan biyyi lafaa kuni kan ijoollee waaqayyoo miti kan isa gadheeti kan isa amaati kan daabiloosidha kanaafiyyuu daabiloos immoo hojiinsaa waan gaariin hojjetu hojiinsaa balleessuudha ajjeesuudha qaluudha saamuudha anaaf ati garuu kan saamiti kanaaf hooree guyyoota keessatti gaarii goonee jiraachuudhaaf ergamaa Phaawulos maayidhee akeekkadhaati ilaalaa kamitti akka deddeebitan haleelaati maal godhaa ilaalladhaa guyyoonni kun guyyoota gadheedha nama si bukkeen cimmit godhii qabiiti guyyaan har'aa kun jedhaani guyyoonni gara boodaa kun jedhaani guyyoota gadhee waan ta'eef jedhaa akeekkadhuu ilaaledhaani haleelii ilaalladhoodhaani mee waan tokko sin gaafadha afaan Oromooyi haleelii jechuun maa jechuudha fageessa jechuudha mitire fageessi ilaali maal takka jiru dura kee jechuudha egaa akkam jechuudha akkas jechuun erga guyyoonni kun guyyoota gadhee ta'anii guyyoonni kun guyyoota gadhee erga ta'anii akkamittiin namni haleelee ilaallachuu qaba guyyaa mo'achuudhaaf bara gadhee kana mo'achuudha mee gadhee kana qaala jira mee baratti haati mucaa ishee ajjeestu baratti abbaan manaa haadha manaa ajjeestu baratti ollaan ollaa ajjeestu baratti obbolaawwan galaafatu kana caala barri gadheen jira sabaa hin jiru baratti namni si harkaa fuudhee ka'ee si kaadu ragaan qabdu bara siin jedhu amma waa siin gadhee ka'ee booddee amma bara si galagalu barri gadhee kana qaala jira yoo jiraata waa si eebbisu irra galarraa ta'ee jira dhudhii gagaraani orraa as qabar kabitaan mirgaa arraa qabdee warra ajjeestuu biratti warra sobduu biratti warra dhiiga nama dhangalaastuu biratti ol galarraa si godheera dhiiga Yesuusin jecha kana gadhaa ol galarraa ta'een jiraadha gadhaayyaa beenaa deebisaa waa tokko sin gaafadha namni baay'een sin bukkeetti hin duune bara kana hin duune istaafii keedhaa naannoo keedhaa waldaa kee keessa otoo homayyuun balleessin namni baay'een bara kana bakkeetti bahamee abaluunsaa kan hin beekamne du'aan jiru guyyoonni gadhee kana qaalu kan biraa jiraare yoo dhufaniyyuu waan si eebbisa ati garuu irraa qabdee humna fudhattee baata ajjeestuu bukkee dabarta dhiiga gadaane irraan hin dabarta dhiiga Yesuusin jecha kana harka mirga lakkaasa amaneera gadaayyaa arraa kaasee gadaa ajjeestuu bira gadaayyaa
waaqayyo jedhaya na dabarseedha inaman taare asqabe gargabita Ameerikaa sin eebbisa yeroo gabaabaatti warra billaa baatan warra haaduu du'aa baatan bira si dabarseedha dhiiga garaanii warraan darbi dhiiga Yesuus guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'e maal godhaa akkamitti akka deebitan haleelaati ilaalladha Phaawulos warra Efesoonii waashan dubbate tokko maayedhe inni jalqabaayedhe hojjedhaa guyyaa siniif kenname irratti hojiidhaan dabarsaale Phaawulos mo'achuu barbaadan guyyaa gadhee kanadhe hojii hojjedhaa maal godhaa hin dhagaa maal godhaa guyyaan kun guyyaa maaliti guyyaa gadheedha barattimee namni dhugaan sittaasaa amma siin jedhe amma moo si haala barattimee namni itti laattee kaatee si kaadudha barattimee namni adiidhaan gurraacha jedhudha eenyu fakkateen beeku waaqayyoorra akka gaarii gabaa keessa ija keetti mul'ata waaqarraa hidhee bira si dabarsa dhiiga garaanii warraan nan darba kan jedhu ameen aydas ora labaadiyaa boosandiyaa raajiin dubbata harka mirgaa ol kaasi yeroo gabaabaatti boolla sii kaa'ame kiyyoo sii kaa'ame hamattuu warra maqaa namaa balleessu walakkaatti karaa darbinsaa si badhaaseera dhiiga olichaan si badhaaseera dhiiga Yesuusin wanta yaadii waaqayyo keessa na dabarsa gedhaa si alama jedha amantiidhaan nan danda'ani gedhaayyaa yaa irratti hojjedhaa yoo hojiin qabaanne bara mo'achuu dandeessanii sinittimu hojiin abaarsa miti kennaa waaqayyooti malee nama si bukkeen hin qabin harka nakaa godhiiti hojiin kennaa waaqayyooti malee abaarsa miti dhaani maal waaqayyooti malee maal miti abaarsa miti dur tokko tokko amma korra hojiin qabne dargaggeessa tokko umurii isa waggaa 30 waggaa 40 heeruma geessetti garuu salgeettiin gateettiin sangaa gobee fakkaata homaan aggatan nan sitti ma waa tokko dhugaan sittaasaa hojjedhu bara hamaa mo'atta nama hojii qabu namni kabaja namni jaallata nama hojii hin qabne garuu eenyumtuun jaallatu wanbadee jedhamta kashalabbee jedhamta wanda laatte nama akkasumaan jedhamta har'aa qabee harka kee miilla kee sammuu kee hojiidhaan eebbiseera dhiiga olichaan hojjedhaa hojii yoo hojjettan bara mo'attu tokko tokko amma 2013 qabee amma 17 lakkaa garuu mana isaa keessa wanti lakkaa hin jiru namni hojiin qabe sinitti moo haasaa namni haasaa baay'isuma bara nama barri mo'atedha nama barri mo'ate haasaatti buusa har'aa qabee afaan kee irra haasaa fuudheera haasaa gadhee fuudheera dhiiga olichaan si dhukkubee ameen gad irraa si'ii keera dhiiga garaanii warraan abaa nama si bukkeen hojii hojjedhu siin jedha waaqayyo jedhaani yoo hojjette malee gedhaa baricha mo'attoodhaani hojjedhu jedhaani hojjedhaa hojjedhaa hojii amma ammaatti akkamittiin fidde barakeeti maal faa gochaa tokko tokko maa dhabeetta gubboon maleen ta'uu hojiini nama maleen ta'uu hojiini ish isa gubboo yoo dhabde hojiin guyyaan jiru hojiin dhuunfaan jiru har'a sammuu kee abanu waaqayyo maal je ergamaa Phaawulos bara gadhee mo'achuu kan guyyaa gadhee mo'achuudhaafi warra hojjetan ta'an inni lammaffaan jaalala waaqayyootti giraadhaa jaalala waaqayyo biyya lafaa jaallachuu caalaa waan biraa bitamuu caalaa jaalala waaqayyootti giraadhaa egaa guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'eedhaaf guyyaa sinii kenname irratti maal godhaa hojjedhaa jaalalli gooftichaa moo maal akka ta'e gargar baasaatii beekaa'edha adda baasaa kan waaqayyoof kan ormaa hojii waaqayyoof hojii biyya lafaa adda baasaa ilaala yeroo jiraattan yeroo hojjettan jaalala waaqayyoo keessa giraadhaa'edha tokko tokkomma walimti isaayyuu hin beekamu yoo faarfannaa argen faarfata yoo sirba argen sirba hoyyaa bara kana irraa si'ii keera ameen gara afaanii baasaa irraa si'ii keera dhiiga garaanii warraan maaliif beektu milkaa'insi sabaa maaliif fagaate yeroo baay'ee amantoonni keenya maaliif abbaa qabeenyaan ta'an maaliif dureessa beekamaan ta'an beektu baay'een isaanii akkuma Galaatiyaa boqonnaa 3 hafuuraan jalqabu fooniin xumuru jalqabni suuqii isaanii hafuura jalqabni hojii isaanii sagalee raajii booda ga'anii gara jaambootti gara waan qoonqoo waan biraatti gara bilginnaa waan biraatti gara sagaagalummaatti gattaa'u eenyuun akka ta'een beekodha waaqayyo irraa si'ii kayyoo amanta dhiiga olichaan irraa si'ii keera dhiiga Yesuusin jaalala waaqayyootti maal ta'a adda baasaatii beekaa giraadhaa'edha ay ergaa Yaaqoob 4:4 isin yaa namoota gaggalagaltuu nanaa'edha biyya lafaatti michoomuun diina waaqayyo akka nama godhuun beektanii reedha dhagartu eewutti michoomuun biyya lafaatti michoomuun biyyi lafaa maayin xuraa'ummaadha ejjadha dhugaatiidha albaadhummaadha gadhiisiidha
Kana maal hin ta'inaare biyya lafaatti michoomina michuu waaqayyoo ta'a maleedha. Alaba hadiyaabos michuu waaqayyoon taata bara gadhee moottee jiraatta. Michuu waaqayyoon taata haala moottee jiraatta. Har'a michummaa waaqayyoo sittaa qabatu dhiigolichaan. Ol kaasa harka mirgaan nan dhamanayidha. Arraa kaasee gadaayyaa. Michuu waaqayyoo ta'een jiraadhadha. Faarsaa 127 lakkoofsa 2 qarbisaa. Elaa akka sagalee waaqayyoo isin gedha. Ganama barii lafaa kaatanii amma waan ittiin hojjettu dadhabdu garoomaan argattaniidha. Waaqayyoo garuudha michoota isaa hirriba keessa yuun sooraayi. Hirriba salkanii miti bara gadhee bara hamaa keessa maal godha hin soora jechuun hin nyaachisa. Arraa qabeessa eebbiseera. Bari dhufaa jiru nama baay'eef dukkanaadha. Kan kee garuu ifaa ta'u irraa qabee ifaa ta'u dhiiga Yesuusiin. Inni michoota isaadha hirriba keessa yuun sooraayidha. Haleluuyaa. Hin soora moo hin sooru? Hin soora. Afaan eenyurraa buusee afaan quurroorraa buuseen soora. Yaadaa gaaf tokko waaqayyo Eeliyaasiin gaafa soore gaafa ni lagatti gadi galee quurrootu geessaaf amala ishee keessaa quurroon immoo nyaanni ishee soorri ishee maalidha? Foonidha. Waaqayyo garuu didaa baachiseetu maal godhe nama isaa biraan ga'e. Si eebbiseera waggaa dura kee. As qabarka bitaan mirgaa. Nama bukkee darbanii milkoomne bukkeessa dabarsee si milkeesseera milkaa'e. Milkaa'e dhiiga Yesuusiin. Milkaa'e dhiiga Yesuusiin. Michuu waaqayyoo yeroo taanu waaqayyo nu soora jechuudha. Kanaaf Phaawulos maal jedhee jaalala goofticha adda baasaatii beekaa'e. Jaallachuun keenya faarfachuu keenya miti. Eloo dhagaama jaallachuun keenya utaaluu keenya miti. Jaallachuun keenya jireenya keenyadha. Dhagaama sabaa maal keenya dhagachaan jira jireenya keenyadha. Warra sammuu maraatee wajjin hin maraatinaasin warra fayyinee irra gachaa jiran warra mootummaa waaqayyoo keetti galleerra warra jedhan yoo dhugne yoo machoomne yoo waliin oomne homayyuu miti warra jedhan wajjin hin maraatinaa sin umni keessan si oolidha. Ankoo garuu fayyinni koo karaa Yesuus jalqabeera irran jira tiixaannaa warri gettan siniifaa ta'u irraa qabee dhiigolichaa. Kanaan maal taa'edhe jaalala goofticha adda baasati maal ta'a beekaan sadaffaa maal taa'edhe Phaawulos wallaalotan ta'inaa ogeessota ta'e wallaalaan ta'in. Hosee 4 qarbisaa lakkoofsa 6 waaqayyo akka jedhe miti sabni koo jedha karaa ittiin na beeku waan dhabee balleeffameedha. Sabni koo karaa kam? Karaa ittiin na beeku waan dhabee balleeffame. Barri suni baratti raajonni luboonni yaada waaqayyoo garas yaada isaaniitti goranidha. Yaada isaanii tajaajilu. Yaada isaanii raajii dubbatu. Yaada isaanii qiddaasee raawwatu. Yaaduma isaanii waldaa gaggeessu malee yaada waaqayyoo keessaa ba'aniiru. Namni yaada waaqayyoo keessaa ba'e immoo wallaalaala ogeessan ta'u. Ogeessi ogummaa waaqayyoon ogeessisee garuu beekaa addunyaa kanaan caala. Waa'ee qabaa bara kanaa beekuudhaaf ogeessa ta'uun irra jiraata wallaalummaa keessaa baane. Sabni koo jedha karaa ittiin na beeku waan dhabee balleeffameedha. Karaa ittiin waaqayyoon beeknu immoo dubbii waaqayyooti. Inni immoo bara kana dubbii waaqayyoo dhaga'uun raajii dhaga'uu filattu nan beeka. Barsiisa dhugaa dhaga'uurra sagalee dhugaa dhaga'uurra dubbii dhugaa dhaga'uurra beekaan beekaa caalu nama dubbii waaqayyoo beekudha. Dubbii waaqayyoo yoo beekte waa'ee namaa wallaaltu. Dubbii waaqayyoo yoo beekte waa'ee baraa wallaaltu. Maaliif baay'een keessan amma yeroo kirkiri lafaa ta'u yeroo roobni ulfaataan roobu wayyoo kaa bannee kaa maaltu ta'uuf deema maaliif gattu beektu waaqayyo guyyaa gara booddee maal takka ta'u sanii dubbate yaada keessaan qabu. Malee bar kirkiri lafaa akka ta'u waaqayyo qaataa isa karaa sagaleessaa. Namni baay'een akkani jilmaa dhumu qaata dhageenye mootonni mootota takka kan qaata dhageenye garuu maa inni illee sammuu keenya keessaan qabnu macaafarra jira malee nu keessan jiru har'aa qabee sittaa galuu dhiiga olichaan qabarka bitaa mirgaa sittaa galuu dhiiga Yesuusin. Abaa nama simee kana akkasina waaqayyo waan atti meera jedhaane har'aa kaasee jedha oolchituun jireenya koo bidiruun jireenya koo sagalee isaati nan dhagaa nan ce'a jedhaayyaa. Namni ce'u si haa ta'u. Namni ce'u si haa ta'u dhiiga olichaan. Si haa ta'u dhiiga Yesuusin. Kanaaf Efesooniin maal jedhe Phaawulos wallaalotan ta'inaa. Narfaffaan hafuura qulqulluutiin guutamaa. Ni shanaffaan galateeffadhaa faarfannaatiin. Maaliin guutamaa? Hafuura qulqulluudhaan. Dubbiitiin hin guutamiina dhugaatiidhaan hin machaa'inaa. Dhugaatiidhaan. Baasinitti muu? Baasan iddoo aarsaa waaqayyoo dhaabadhu warri dhugda mootummaa waaqayyoo ittiin galtan.
nama ejjurraa addummaan qabdanis nama soburraa. Amma yeroo baay'ee maal takkaasu beektu har'allee abiyyee komiti inni kun waan inni badhe waa'ee fira qulqulluuti waan ta'e malee. Inni xinnoo ishee dhugi jedheeraa Phaawulos Ximiitoosiin jedhu. Inni daadhii wayinii dhugi jedhe wayiniin immoo hiika baay'ee qaba dhagaa maraatiin saba keenya. Ameen jettu inni aadaa warra Yuudotaati. Keessan galu malee wayiniin gosa afuriin qophaa'a. Isa keessan galu guyyaadhaa. Wayiniin biyya Itoophiyaa lefusa hadhaadha baay'ee. Dhagaa sadarkaa lammaffaa dhufa biyya Itoophiyaa inni tokkoffaan biyya biraa deema. Keessan galu isa. Afuura qulqulluun maal taa'e Phaawulos machaa guutama malee dhugaatiin maal hin ta'inaa hin machaa'inaa. Arra warri machaan baay'een jiru har'a dubbiin kan macheesse dhugaatii bichaa miti. Siyyaanni kan macheesse dinagdeen kan macheesse baay'een jiru har'a. Kanaan maal taa'e guyyoota gadhee kana mo'achuudhaa fi afuura qulqulluutiin guutamaa. Otoo afuura qulqulluu qabaattee meemmati yeroo haalli sitti cimu gaggettee afaan haaraan kadhattama Waaqayyoon hulaan sii banama. Yeroo abdii kutana laphee keetti guutamu afaan haaraatti Waaqayyo wajjin haasofta si dhiisee godaana. Har'aa qabee guutamuun siifaa ta'u dhiiga qaraanurraa. Humna ittiin bara mo'annu keessatti Waaqayyo wanta inni kaa'e afuura qulqulluun guutamuudhaa jechuudha. Dhagaa. Kanaaf galateeffadhaa jedha. Yaani fadhe waa isinitti hima. Barri maal baata yookaan maaltu bara keessa jira. Baashaa isinitti dubbadha. Tokko dinagdeetu keessa jira bara keessa. Dinagdee jiruuf jireenya jira. Guyyaa eegala dubbadheedha. Ni lammaffaan siyaasa jira. Dinagdee jechuun maal? Wanta nyaataaf ta'u, waan dhugaatiif ta'u, waan uffannaaf ta'u. Dinagdee jechuun gidduu galeessa jireenya namaa jechuudha. Kana baata barri. 2018 dinagdee haaraa baatee dhufa. Yookaan xaafii 20 gala yookaan 15 gala yookaan 30 gala. Kana baatee dhufa gaa. Gadi immoo deemu barri ol malee ati immoo dabaltuuree dabaluu qabda. Barri dinagdee baata dinagdee haaraa. Suma kaleessaan baatu suma eengaddaan baatu. Bara keessa wanti jiru dinagdeedha. Ni lammaffaan siyaasadha. Bara keessa siyaasni jira. Keessumaa siyaasa Afrikaa gaafa laaltan namoota baay'eedhaaf daandii du'aa ta'e daandii badisaa ta'e daandii abaarsaa ta'e. Dhagaartu anaaf barri wanta ni baatu ni lammaffaan siyaasadha. Sadaffaan sadaffaan teknooloojiidha. Kanarratti wanti nu haasaa teknooloojii. Dhaafa Daani'el raajichaa 2 lakkoofsa 1 qabara qadubbisaa. Bara booddeetti jedhe Daani'el beekumsi baay'achuudhaaf jiraayidha. Waa baay'eetti agarsiise Waaqayyo ittiin jedhe. Yaa Daani'el jedhe Waaqayyotu waaqarraa. Bara booddeetti beekumsi waan baay'atuudhaaf ati garuu waan agartee kana cufii kaayi. Warri ogummaadhaan geggeessan garuu isaan gammachuu qabu jedha. Isaan akka urjii waaqarraati akka biiftuu isa ibsuutis jedha. Bara booddeetti inni jedhu kun barsa kamidha? Bara ammaa kana maaltu baay'ata? Beekumsa baay'ata. Mee malaala ijoollee kenna baay'ee Waaqayyo sammuu isaanii banee makiinaa gaggachuu jalqabaniiru xiyyaara gaggachuu jalqabaniiru. Ati teessee yoo laalte kanuma baalee boolojii hangama gamasii ilaalaa oolta. Yoo garuu kaatee hojii hojjette siinis Waaqayyo hojii qaba. Afaanii baasaati ameen jedhaa. Dabalaati ameen jedhaa kaa. Barri maal baataa? Teknooloojii baata. Teknooloojiin maal faati? Moobaayilii harka keenyarraa. Amma nam tokko moobaayilii makana hojii baay'ee hojjeta. Tokko immoo kana man hojii kaa'oola. Gaamoo soba. Gaadhaam. Tokko kanumaan jireenya qannoo jira. Tokko immoo kanumaan gadi badii jiraata. Keenya gadi bu'aa. Maayinni gaafa gattan itti gargaaramuu keenyadha. Akka idichi. Barri maal baata gaafa gattan teknooloojii baata. Fakkeenyaaf bara 2005 yoo laaltanii akka tiiktookii har'aa kana feesbuukiin biyya maraacha. Namni hundumtumaa konfirmiidha. Amma immoo follow dha. Bagattuu waa biraa itti ammoo gidduutti of kali. Dhugaadhaan foloorsii koo. Nama si buke qabiiti wajjin maraatiin adda baasii ilaaledha dubbata maaloo. Adda baasii ilaaledhaane. Yoo karaa gaariidha. Ani maayichaan gala beektu wallaalootan ta'iina ayede ogeessa ta'a malee. Abaasaa beeki. Barri waa baay'ee beeki. Amma qabadha fuuldura kana teknooloojii haaraa tokko appilikeeshinii haaraa wayii qabadha raajii dubbadha sumarraan. Ila teknooloojii ammaa kana keetti appilikeeshinii haaraa tokko dhufaa jiram. Kan nama hundumaa gola tokkotti naqu. As teessee nama biyya kam jiru wajjin face to face yaasota kan ammaa garas. Sama tiiktookii telegiraamii maal jettanii garas. Waan as chaggaarii dhufaa jira fuuldura keenya. Yoo amante garuu waan ajaja kee bana. Birasi dabarseera ameen jedhaa afaanii baasaati. Hayyoon afuura hamaa inni biyya lafaa kana seerratu maal jedha beektu galma tokko gochuudha mitiiree mana tokko gochuudha. Appilikeeshinii fuuldura kana ba'u qabadhaa lala
adiinis gurraachis wal duukaa akkuma anamma afaan Oromoo wajjinaasuuf afaanii kun sinin dhibu homtu sinin dhibu baricha immoo yoo ogeessa ta'uu baattan nama baay'eef karaa du'aa karaa badiisaa ta'a har'a waa gadhee si eebbisu waaqayyo ija kee amanurraa qabee ija kee amanu waaqayyo nam tokko ameen aayidhaas mee waan tokko sinitti taasaa bara tiiktookiin dhufe dhugaadha nammee qabbara distii gube nan sobee nammee qawwaxii guggube bara distii meeqan gubanne bara qaanaan dhufe faamee yaadaame bara qaanaan dhufe stoofiin mana keessaa boba'e mana baay'een gubne soofaa meeqan gubne abaasaan beennuka inni nama dhufaa jiru immoo hin caala har'aa qabee caale garoota barumsuudhaan sammuu banamaadhaan si eebbiseera dhiigolichaan si eebbiseera maqaa Yesuusiin abaa barichaa beeknaan hin mo'atta ameen jedha afaan ibaasaa harka mirga harka sakasena nan amana hidhaa har'aa kaasee bara kamiyyuu nan mo'adha jedhayyaa inni arfaffaan aadaa yookaan barmaatilee hamaadha waan barre keessa jiru aadaa yookaan barmaatilee hamaadha inni shanaffaan amantii sirriin ta'inidha barri wanta ni baatee deemu barri waan kana baata dhagartu Phaawulos guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'eef miti ogeessa ta'a hafuura qulqulluun guutamaa faarfadhaa galateeffadhaa wallaalotan ta'inaa harkaa fuutaa waan seebisas qabar kabitaan mirgaa kana booddee dinagdeen mana kee dinagdeen buukii kee as qabar kabitaan mirgaa kan ollaa kee caalii argamu dhiigoolichaan caalii argamu dhiiga Yesuusin jala arraa kaasee gadaayyaa dinagdeen koo dabaleera jedhaayyaa injattu abbe dabaleera jedhaayyaa yeroo gabaabaatti mana qabneen si eebbiseera horiin qabneen si eebbiseera dhalaan si eebbiseera fayyaadhaan si eebbiseera qabaadhu irraa qabii dhiiga Yesuusin qabaadhu dhiiga Yesuusin sagalee gabaattiin waan haaraan na argateera jedhaa si'a lama dabale amantiidhaan isa dhumaa yaadannoo kee cufee harka keessa qabi gara kootti yoo amante sin eebbisaa makka raajii waaqayyootti bal'isi harka kee gara kootti as qabe garaa kee irraa kaasee as qabe har'aa qabee hiriyoota kee walakkaatti maatii kee walakkaatti ollaa kee walakkaatti dinagdee caaluudhaan gabaa caaluudhaan